sinifatu. Nagaan sinifatu. Qophoofta hedduu nama meeqa qophaa'e waa dhaga'u Efesoon boqonnaa lama silaa baasa. Maasxaawaa keessatti gadi fudhadhaa nootbuukii keessa. Iddoon hunduu underline darbamu kanaaf utaansaa dheeraadha. Beeknoo isheen irraa follossaa yoo tokko muka itti maayikii ammatti ibsa. Meesa haati manaa isaa dhufuuf jiran fadhii tokko amma fudhanii isa booddee kadhannaa. Isin kanaan dura daddarbaa keessanii fi cubbuu keessanii karaa hafuuraa guutanii turtan. Yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kanarraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhalootaan dheekkamsa waaqayyoo jala gallee turre. Araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallata. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee akkuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhata. Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan. Karaa Kiristoos Yesuus isumaa wajjin du'aa nu kaasee isumaa wajjin bantii waaqaa keessaa iddoo nuuf kennee nu teessises. Inni arjummaa karaa Kiristoos Yesuus nuuf godhe sanaan bara dhufu hundumaattu baay'ina ayyaana isaatii isa hammas hin jedhamne agarsiisuudhaaf kana godhe. Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajjannetti. Nuyi hojii harka isaatiiti. Hojii gaarii isa waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebinuuf karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Akka dhallu abbaa bara baraa jiraataa bara baraa ilma waaqayyoo galanni waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Sagaleen kee jiraata. Waaqaaf lafa isaan uumte sagalee keeti. Sagalee koo keessaa immoo tokko darbuurra waaqayyo darbee kuma salphata. Sagalee kee kabaja kan laatti. Qooda keenya sanumaa namni seera kanarraa cabsee barsiisu carraa sanumaarraan cabsay itti irra ta'e namni itti dabalee immoo dubbatus dha'icha macaafa keessatti caafame irrattan itti dabalan. Sagaleen kun sagalee jireenyaati. Sagaleen kun sagalee fayyinaati Yesuus. Sagaleen fayyinaaf sagaleen jireenyaa kun nuttaa godhu yaa Waaqayyo. Waaqayyo waaqa jiraata. Ilma Waaqayyo. Sagalee keetiin fayyisaa turte. Sagaleen nama fayyisu afaan kee keessaa nu hawa. Ani dubbatin hafuurri qulqulluun na dubbatu. Ani mul'atin hafuurri qulqulluun na mul'atu. Jireenya keenya sitti laanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Efesoon boqonnaa lamaa tokko boqonniitti dubbifame. Kutaa kana keessatti Phaawulos Efesoonin baranneerraa beekaa akkas barattan yoo nama baay'ee baateyyuu baay'ee keessatti yaadachuu isin taate garuu karaa addaatiin fide.
ergamichi kutaa kana keessatti jireenya nuyi Yesuus Kiristoosii ala jiraataa baane jiraataa turree fi jireenya Yesuus Kiristoos keessatti nuu kenname wal dorgomsiisee nutti dubbata. Maal jedhee? Jireenya ala Kiristoosii alatti jiraataa turree jireenya Yesuus Kiristoos erganii booddee jiraannu wal dorgomsiisee nutti dubbata. Maal jedha jireenya Yesuus Kiristoos ala jiraataa turree lakkoofsa tokkorraa maal turtan jedhe? Isin karaa fuuraa sanitti dabalanii baay'ee dabalannuusa isin yakka keessanii cubbuu keessanii maal taatanii turtan jedhe? Duutanii turtanii jireenya Yesuus alaa paasas duutanii turtanii saduwwaa jedhamti ittaan seera qoosanii irratti hawa foon keessaniitiin jedhe hawa foon keessaniitiin akka fedha fooniin jiraataa turtan jedhe paasnee kunis duutanii turtanii akka fedha keessaniitiin jiraataa turtan isa danfaamu baay'inaa ittaansee soori isa lammaffaan darbe ni lammaffaani aboo dukkanaa jedha lakkoofsa lama laala seeda aboo dukkanaa jala deddeebi'aa turtanii seekanaaf ammoo homaa turtanii ni lammaffaan isa sadaffaan immoo akka fedha foon keessatti deddeebi'aa turtanii egaa namni yeroo ayyaana waaqayyoo irraa kufe yeroo jannatee keessaa gadi baafamena waan irraa molqamne waan inni zarafamne yookiin immoo insaamamne homtuu jiru waan ayyaana waaqayyootiin ta'e waan waaqayyoon kenname hundumti nurraa molqamne. He was left naked. Qulla afan jarri lachuu waggaa dheeraa wal duukaa jiraatan achi baqattee inni mu'as baqatee warri wal duukaa waliin tolanii waliin jiraatan turan. Waa'ee isa qullaa alaa dhuma miti gaa badhaadhummaan ayyaana waaqayyoo badhaadhummaan guddina waaqayyoo badhaadhummaan nagaa waaqayyoo irraa molqame irraa ta'e. There was nothing left. Dua tadi dua tadi. Irra darba fooni kagara keessanitti daakaba tadi. Daaka sana keessa kan keenya daaka jaalala waaqayyo nuti maqaan isaa taata. Galanni isaa kanaaf egaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa ilma waaqayyo waaqa jiraata waaqayyo waan haaraa seenaa haaraa hojjete seenaa haaraa godhe seenaa haaraatu ta'e wanta nurraa molqame hunduma isaa Yesuus Kiristoos faakii sana hundumaa gadameessa Maariyaam keessatti hubate ilmi waaqayyo waaqa jiraata waaqarraa fuudhe. Haleluuyaa. Yesus Kristus fooni dhiiga uffateeti waaqarraa fudhate maal jedhaga inni fideelme kun lakkoofsa 5 irratti maal jedha lakkoofsa 5 nuyi dadarbaa keenya karaa furaa rootaalee utuma jirru inni karaa Kiristoos inni warra Kiristoos wajjin jiraatan godhe abbaan gammachiisa kenna inni Yesus Kiristoos wajjin jireenya nuu kenne mee jedhaa mee namoonni maal nuu kenne amma kanala wanti nuu ta'e hundumtinu nothing was done for us out of Christ isaan wanti nuu ta'e karaasa isaa wajjin isa jijjiiras keessa wajjin together with Christ. Hallelujah. Isa wajjini daalluu ni godhe sanurraa molqame sanurraa godaane sanurraa
waaqayyo waaqa jiraata jedhee egaa waaqarra. Ameen ameen ameen. Ameen jarana ameen. Isa fide dhufee isa wajjin jedha. Jireenya nuu kenne. Jireenya jechuun maal jechuudha? Kan isa maal qabachuu dadhabdanii, kan ilillee, kan galata dhiyeessuu dandeessan jireenya inni jiru terminoloojii yoo nu godhe waan. Jireenya isa buddeena hin socho'u miti. Jireenya isa bishaan hin socho'u miti. Jireenya isa namni dhagee wal fokkisu gadarraa wal ta'u miti. Jireenya isa miti. Kun hundumti nuti shee gaaddiddudha. Gaaddiddudha. Inni nuyi jiraachuu jennu. Inni nuyi itti fufnee jiraannu. Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo jireenya isaa jireenya du'aa ka'uusaa kan fakkaatu akka jiraannu ergaa Yohaannis duraan sadii lamarran nutti dubbata dubbii Waaqayyoo. Nuyi akka isa fakkaannu beeknaa isa fakkaanna gaaf tokko. Inni maal fakkaata? Inni du'aa ka'e mana barsiisuu kan barbaachifne mana rukutuu kan barbaachifne sata jedhee ol galee nagaan isiniif haa ta'u isin jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Humni jiraaniitii isaa isa hin qabne ulaa waaqaa kanatu hin jiraatu kuteessa deeme. Ilma Waaqayyoo waaqa jiraata isaatti fakkeeffama jireenya keenya moo'e. Isa jiraannan kanaaf isa wajjin fidega. Yesus Kiristoos wajjin Waaqayyoo out of Christ giraawundi dhaabatee nu gargaaru qabu. Yoo kanarraa nyaateen duu taa'e hin nyaateen so giraawundi dhaabatee nu gargaaru qabu gama Waaqayyo. There was no any ground. He has to keep his word. Waan kana gatii sagalee isaa eeguutu irra jira Waaqayyo. He can't violate his word. Yoo sagalee isaa violate godhate Waaqayyo waaqa miti. He is not righteous. He is not absolute. So he has to keep his word. Sagalee isaa eeguutu hin nyaatte hedduu takai. Gadi baase. Hallelujah. That's who God is. Sagalee isaa duuba isa jiru. Sagalee isaa faana isa jiru. Isa kana waan Waaqayyo keenya waan jiraatan. Gadi baase. Innoo akka gaafa tokko deebisee argachuu beeka. Seexana ganaa sichi garaa akka ciinceessu beeka Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Gada yaase gadan baase isa gammadu. Ganaa inni Waaqayyo waaqa jiraata. Ijaaba guddaadhaan itti bahu farda golgootaadhaan. Maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Hallelujah. Kana bari dhumaa yommuu ga'u baritti gara dhumaa yommuu ga'u dhagiraatee hafu የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ baritti dhumaa yeroo inni ga'u isaan beeksifame sana akka bakka shabarii quuqee beeka. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Simoon fa'aa Haannaan fa'aa eegaasa turan. Simoon iji koo hin argine. Iji koo fayyisootti ilmaan namaatti qopheessite argine. Kana booddee egaa nagaa jireenya lafarraa jiru. Yesus Kiristoos harka isaatti hammatee daa'ima hammatee hafuura qulqulluudhaan abdachiifamee hubatee ture. Daa'imummaa isaa dhaabamee the divine God who came to the planet to redeem human race. Hallelujah. Isa dhaala jira Simoon. Isa dhaala kanaaf obboloota ko. Giraamni dhaabbatee gargaaru qabu beeka. Yesus Kiristoos Waaqayyo waan jiraatan miti. Amma gaa utuu tola isaa hin faalleessin waaqummaa isaa utuu hin faalleessin karaa ittiin fayyadu barbaade Waaqayyo. Aduukaa jettu utuu waaqummaa isaa hin faalleessin qulqullummaa isaa hin faalleessin qajeelummaa isaa hin faalleessin his righteousness tola isaa hin faalleessin karaa qopheesse number one. Number two, karaa seexana leeyyaatu qopheesse Waaqayyo. Karaa seexana qopheesse leeyyaatu. Number three, karaa kan qopheesse karaa isaan abbaa buusu bara baraan. Sadan kana taasisuu kan tugeessa. Tokkoffaa karaa seexana qaanessu. Guddaan karaa qulqullummaa isaatti waaqummaa isaatti hin buune. Inni sadaffaa karaa lammaa himaasu qopheesse. Inni gaa Yesus Kiristoos. Yesus Kiristoos fega seetana qaanessu alam bu'aan fidu
ayyaana sana fidee beeka. Ayeenya laata maqaan tu maqaan sabara amma bara baraatti kan eebbifame. Ani si akkophaa walitti machaa kanaafanii natti dhaga'amana sagalee. This is precious. Karaa Waaqaa fayyisuudhaaf, karaa Waaqaa fayyisuudhaaf, karaa inni malee karaa inni qopheesse it's precious. Dinki amma gaa Yesus Kristos fayyina kana iddoo sana akka hin geenye karaa diiyaabiloos yaaduu eenyu karaa diiyaabiloos qopheesse eenyu hinna latte Yesus Kristos mutichaan Yesuudhaaf eeboo kadhate keessa eeggan gaafuudhaaf yeelichi dhaqaa eegamaa dhufe achi deemee dhufe achi gamani deemee dhummoo namoonni dhaqeega waan horoon qabuudhaaf waan kana guddate godhina ajjalaa gadi gubbinaa sagan kana godhu hin dadhabeechinis yeroo golgootaa last minute xoofoon waa fuula sana yeroo dhaabatu seetanii kan kanaan dursitu fedhu waan Ibroota boqonnaa lama kudha shan dubbifadhaa booddee bara jireenya isaanii sodaa dhumaatiin kan takaalaman kan hidhaman hundumaa birmaduu baase. Hallelujah. Wakame bara kamne meja nabi dikesa bara jirenya sani unduma hida sodalu ati bara kamne from birth to death jangkama jirenya sani jamanu mati sodalu undum tu sodalu aman sakit jirenya nama unduma kesa dua soda buat kita. Warna Yesus Kristus kita menanggaru, Yesus Kristus soda luar kaya. Maka warna manfaat. Orang semua kaya. Jirenya kamu jirenya bara-bara. Jirenya ulfinan jadi wakil wakil. Haleluya. Karena itu Isa wajib. Besa wajib tidak? Besa wajib. Isa wajib. Together with Christ. Lama fa. Lakau sejarah timai, lakau sejarah nalada. Kristus wajib Tuhan kasih. Jalan beranda wajib saja timai. Kristus wajib ni jalan mungkin desa. Tuhan kasih. Jadi tu lalu kan malu boleh, malu boleh tak boleh tu. Dunia tu boleh. Antamitti duwanu kaasire gara roomee laga antamitti duwanu kaas roomee jaabaas jedhan addoola magalee guddimu akkasumatti isinitti hima ela duunee turre duwanu kaasee roomee jaa shanii amma tokkotti jaa shanii amma tokkotti akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne akkasuma du'aa ka'uu isaattis isaa wajjin walitti dabalamne nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhaalli inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekna. Ameen. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaa hin baqa. Namni yeroo maal ta'u? Beekama bulaawni keessa namni yoo maal ta'u? Yeroo Kristosi wajjin yoo du'e garuu Kristosi wajjin immoo akka jiraatu hin amanna. Kristos warra du'an keessaa erga kaafame deebi'ee akka hin duune duunis si'achi isarratti gooftummaa kan qabaanne hin beekne. Du'a waan tokko waa'ee cubbuutiif du'e jireenya isaa amma ammoo Waaqayyoof hin jiraatu. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kristos Yesuus Waaqayyoof jiraatanitti of lakkaa. Akkasitti lakkaa akkamitti duune Kristos wajjin duune erga isaa wajjin duune immoo isa wajjin kaane isa wajjin jirreenya ta'e erga Waaqayyo Kristos wajjin walitti durii ta'e innoo ta'eera du'a jala jiru jireenya
Lakkoofsa ni fafu achuma. Attamitti duune isaanii beekamitti kan dhume ilaalame. How did we die? Yookiis nuyi warra Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniire. Amana keessanii irra deemuu mee dhaggeeffadhaa. Yookiis nuyi warra Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne. Nuyi warra Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne. Du'a isaattis isatti dabalamuudhaaf akka cuuphamne hin wallaaltaniire. Jireenya Makawa kayu apa? Makawa kayu ilmu makawa kayu berkuluti erotu bangnu hindu ya dam. Ini pun terminologi nama ini, terminologi apa? Terminologi wakayu dam ni erotu makawa kayu apa? Ilmu berkulu sedang tukuman bangnu. Toko jirenya hara tidak. Inilah masalahmu jirenya mau faham. Gak kau sampai berubah. Nuyi cuubamuudhaan du'a isaatti isatti dabalamne. Maaliin dabalamne Kiristoosin? Hundumti keessa maaliin dabalamne? Cuuphaadhaan itti dabalamne. Waa'ee isaa wajjin awwaalamneerra. Isaa wajjin maal taaneerra? Awwaalamneerra. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti jiraanna. Isaa wajjin kaafame nus maaliin jiraanna? Jireenya haaraa, jireenya inni Waaqayyoo kennuutti jiraanne jechuudha. Haaleluyyaa. Isa wajjin maal taaneedha? Warri cuuphamuudhaan maqaa Waaqayyoo sadan tokkummaadhaan cuuphamne Iyesuusitti maal taaneedha? Warri tirgatti namaa maal taaneedha? Meetti dabalamneedha? Mee jedhame? Warri cuuphaadhaan Iyesuusitti maqaa Waaqayyoo sadan tokkummaadhaan cuuphamne du'a isaatti dabalamne. Erga dua saat dalam memoin kalian sahabat ini, beri aku betul kunas kesa kaya kan abis jam, mata beri tu kau tidur kah? Ujuk kau tidur kah? Daya, ini tu kah? Maka awak kau alfat. Yesus Kristus ganti dua kaya. Ilmu awak kau wala ni kita kese, isau wala ni kita dalam kese jeraga. Isau wala bintu kese kese jeraga. Ilmu awak Wakayu sakana mufagashi kabana. Jirenya hara itu sakana. Sabuden sikit nunda bishan sikit nunda. Isana dekat temur wangnya beragar rasa sikit bukan. Isa ikan dari kita berapa tes minyak se. Takkan mereka teriak mau semua suka kisi rumit. Ini wakayu wakajerata. Za isa korak tidina. Isa bande. Sekolah dia seluan dia. Karai masa Yesus Kristus itu bisa. Amin. Haleluya. Sahabatnya nama? Sahabatnya mana? Sahabatnya mana kene? Gereja lu kene. Kapan kene ni? Sahabatnya mana kene? Gereja lu kene. Tasyo sahabatnya dua. Sahabatnya dua. Sahabatnya mana? Sahabatnya gereja lu kene. Sahabatnya dua Lukas. Eka mana? Erga sahabatnya dua kene. Untuk selama fasa perkabaran, Yesus Kristus Yesusin, nama harana, menambah Kristus pion, Amin. Nama Yesus Kristusin, mana ni? Umamahara. Untuk selama fasa perkabaran, Umamahara, Umamahara. Konsepnya umamahara, adanya umamahara, yang itu umamahara, inan itu umamahara. Misalkan yang umat itu sih, muda tukau ni lava, muda tukau ni dari mana orang itu kata itu, Islam itu balik tu, mungkin di mesan keseran mungkin, aful kulum di mesan kakao. Ala bukan musana, ala jirenya tapi suke sabanu, we will be like ita kenya tuifa, jirenya kenya tuifa, wakani. Kalau tuan bicara,
kanatti waamtee caaltu, kanatti waamtee badhaasa. Waaqayyo Waaqa jiraata jennee kan daaraa keessa boqonnu waamichatti waamamne jireenya sana hin jenne jireenyatti waamamne sana hafuurri qulqulluun kanaan yeroo kennu keessatti illee nama Waaqayyo keessa hin agarre uumaa saroon saree kana lafanii booddee saroonni buncullaan biyya lafaatti kan dhufaniiru biyya lafaa garummaatti dhagaa hin jiru uumaa guyyaa sagalee ifatti kamitti baanee jiran jaamaadha buncullaan amma jira guyyaa sagalee jaamaa gaafatti banamu garuu ifatti keessa jiru kana mul'atu ija keenya nuuf habalu Waaqayyo ija afuuraa jirtu jira ija afuuraa yeroo Waaqayyo waan jiraataan ija afuuraa keenya nu balu afuurri qulqulluun jireenya keenya kabajama ulfinaan mana keenya keessatti minxaafa keenya gola keenya siree keenya ulfinaan hin sabbatu afuurri qulqulluu Waaqayyo sabbatu waamu isaaf kabaja kenna isaaf humna kenna karaa hojii keenya karaa baatuudha karaa deemtuudha isaaf kabaja kenna bara jireenya kee hundumaa kan sidateessu amma gaa isaa wajjin maal godhe jireenya nuuf kenne isaa wajjin maal godhe du'aan kaase injiira gama sadaffaanaa lakkoofsa ja'a isaa wajjin lakkoofsa ja'a maafanne Medu bisa apa? Khususnya karena Kristus Yesus. Robe itu, Efeson buta kini tidak benar. Efeson lah malah khususnya mana? Karena Kristus Yesus semua wajib Tuhan kasih. Ini semua wajib bantu waka. Itu kene utese. Haleluya. Isa wajib itu Banci Waaqa. Obboloota ko isa wajjin ta'uun maal agarsiisa? Mul'ata boqonnaa sadii kudha jaarratti ani moo'ee teessoo baakuu rakkuman taa'e ilmi moo walaa wajjin teessoo koo rakka taa'u nan kennaaf jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu humna cubbuu moo'ee humna biyya lafaa moo'ee doorsisaa biyya lafaa reentee teessa gara koonu hundumaa akka inni nama wajjin taa'uuf teessoo koo kennaa jedhe Kiristoos. Maqaan isaa Waaqa irratti lafatti bara baraa ta'ee dhufama. Amma gaa inni sadaffaan dhumaayi kunuunsaa kalee karaa wajjin jiraaf. Isa arfaffaatti kan afaan Ingiliffatti illee dhufee keenya irratti fakkaatu. Inni sadaffaan maayilee isaa wajjin doonuu kennee afaan Amaariffaa baqannu asqammate kan sugaa baqannu asqammate isaa wajjin teessee isaa wajjin teessee egaa maayilee mirga Waaqayyoo taawwachuu mirga Kiristoos taawwachuu maachuu mirga Kiristoos taawwachuu maachuu mirgi authority aboo ulfina inni wanta isaatiin kennedha. Aboo authority yookiin immoo aboodhaa fi ulfina inni wanta isaatiin kennedha. Wanti karaa Yesuus Kiristoos nuuf hojjetame karaa Kiristoos Yesuus nu dhume ittiin waame Waaqayyo ittiin waame hundinuu ergamoota Waaqarraadhaaf hin galu namaaf hin galu fooniin jechuudha. Eenyu galameetuufi nama lammaffaa dhalatee haaraa hafuura qulqulluu wajjin ekspiriyansii qabuuf dhala. Sakaanii hin galu. Maal faatu galmeessisaa ergamoonni konfiyuuzii ta'anii isa agarsiisa. Yookiin konfiyuuzii ta'uu hin ta'in yeroo isaan dinqifatanii. Erga Phexros isa jalqabaa tokko kudha lama irratti waan inni waldaasaa wajjin hojjetu keessa lixanii ilaaluudhaaf ergamoonni Waaqarraa hin hawwatu. Maal godhu? Maal godhu? Hawwumeettuufi dheebochuu barbaadu jechuudha. Waan inni waldaasaa wajjin godhu waldaa keessaa wajjin godhu ergamoonni Waaqayyoo keessa lixanii ilaaluudhaaf hin dheebotu hin hawwatu.
you allow yourself together with the Holy Spirit. Karena itu harga dengan kata-kata buat si ini kami yang mengatakan nasihat itu nanti esok wakai wajib nanti tu orang pun garus ada wakai gerenya buat tu gerenya tu buat tu macam maka wakai akhir bersama pembuluh tu kamu tak siap Efeson saja nanti bisa semuanya saja pun Efeson pun saja pun Efeson kana keessa saja pun nanti Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu bara sanaa karaa waldaa kiristaanaa warra amantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabaniif warra afur qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Dhageessatti gara dhageessatti baay'ee maaliif ogummaan Waaqayyoo ni jedhamu ogummaa Waaqayyoo Come on, ogummaa Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu inni dachaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra amantii Waaqaa keessaa warra amantii Waaqa keessa jiraatan kana gooftummaa qabaniif warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Karaa yoo beeksifama isaanii karaa waldaa kiristaanaa waldaa kiristaanaa siyuu warra aboo qabanitti authority dabaluu jaalanii karaa keenya godhe Waaqaan haleluuyaa isa kana gaafatuun sii deebi'e amma tirichana jalaa isa kana kan deebi'e ilaa qabaddaa tajaajilli nuu kenname jireenyi nuu kenname mirga Kiristoos ta'u tajaajilli nuu kenname isaanitti yukka himu isaan keessatti kan ilaalu barbaadu ilaali ka tajaajila kee ilaali ka jireenya kee mootii jireenya kee nuu keessi addoonni si kaa ilaali kana hundumaa keessatti kan ilaalu hawwe kun egaa ergamootaafis gaaffide addoo sanatti amma gaa tajaajila kee ilaali poozishinii kee ilaali karaa fayyina labsuudhaaf Waaqayyo maandeetii isaa ergamootatti ilaala. Fayyina bara baraa akka labsaniin maandeetii isaa Waaqayyo waldaa kiristaanaatti kenna. Ameen ameen ameen. Ishee akka jira maandeetii. Whether you know or not, it's up to you, but you are given. Sitti kenne Waaqayyo maandeetii isaa ergamootatti ilaala. Isaa maaliif nu godhe? Faarsa 34 Antu biseshe dafne kula fasa ndo miaso la posto malake ergaman Waaqayyo naannoo warra Waaqayyo sodaatanii mufata hama hundumaatti isaaniidha. Ameen ameen. Ergaman Waaqayyo isa mufate naannoo warra Waaqayyo sodaatan jala quraashee dhageessinu malee eessa mufate ergaman Waaqayyo naannoo warra Waaqayyo sodaatanii hama hundumaa isaanii gadi siif abboomamaa moo ergamaa siif abboomamaa siif ergamaa moo siif ergamaa jirtanii jira hiika dubbii ammaati jedhu si ergamaa moo siif ergamaa si ergamaa sadfee si erga mirga addootti buufatee innumna qabu sun addootti buufatee addoo warra qabu warra Waaqayyo sodaatanii achi buufatee inni eega hafamuumatti. Stand by. Wherever you go, He follows you, He directs you. Hallelujah. When? Day and night, 24/7. Hallelujah. Galanni Waaqayyo haa ta'u bara baraa. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Konfiraansii gara jirtu. Maali illee maatiin gaadhi Waaqayyoof. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Ulfina isaati. Gara 24/7
7 ganamas gargaras Yaaqoob laaba biraa baay'ee dhabee gama waaqarratti dubbannaan waggaa nama wanti gara keetti ka'e laabaa deemaa garatee ka'e maal gochuudha dhaqee lafatti gadi ishee lafa nyaachisee gaafa inni ka'u haa jedhee gammachuu yeroo garbicha kun afaan hamaa dubbate sagalee hamaa dubbate beeka. Amen. Baay'ee garbicha kun waamootee eeggatu miti. No. Sagalee hamaa dubbate beeka. Inni dhufee gaayaa eeguudha. Ani illee qabeessa dhufee torba fitee si barbaachisu torba dhufee si duukaa ka'e. Lafa si nyaachisuudhaaf sirratti akka nuna qabu beekte inni tamanatti garuu karaa of eeggachise. Waaqni miidhe na kadhatee kunis akkasitti kan kennamu tole of eeggate waaqni miidhe 24/7 ati beekis dhiisis waaqayyo garuu si ramadeera. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Haleluuyaa. Baay'ee Yesuus Kiristoos baay'ee daa'imoota mandina deemanii isa dubbata. Isaan kana keessaa tokkollee kan tuffanne beekadha. Ergamoonni isaanii yeroo hundumaa fuula waaqayyo abbaa kun jedhamu. Maal isaanii? Ijoollee maal qabu jechuudha? Do you know that? Ergamoonni isaanii yeroo hundumaa fuula abbaa kuusa waaqarraa ganama seenollee keessa geggeessaa mana barumsaan karaa geggeessitaan ergamaa dabalatee nama damte waaqayyo ergamaa naaramadee si agalan tika kee jedhante guddaa koo kennee laasa ramadeera waaqayyo waaqni jiraata waa'ee sakaanii beeku sakaan keetii naasaa sakaan intala waaqayyo naasaa sakaan ilma waaqayyo naasaa maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf obboleettii obboleessa koo isaan si ramadama faallaa sagantamii tokko biratti yoo kuftee ergamoota isaas yaadata harka isaaniitii si kaasa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos irratti dhukkuba qabu malee Yesuus warra waaqayyoon sodaatamu kennufatanii seexanni kan inni wabaa qaqqoomamuu fi it's because of our authority. Aboodaan nu caala, humnaan nu caala, hafuura inni eenyu kan isa qaba seexana maqaa Yesuus jettee si agartan miila kee jalatti hojjettee ifattee keessaa baaftu. It's because you were given authority in the name of Almighty Jesus Christ. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamedha. Positionii keenya kasiidha. Addoo Kiristoos kaadha. It's because of our position. It's because of our authority. We are given. Isini kennera Yesus. Isini kennera. Amma nama biyya lafaatti. Lukaan kuna sagal tokko dubbisa. Torbaan qabaatti. Aangoon dukana hundinuu. Maqaa kootiin isini abboon godhe Yesuus Kiristoos. Isa dhukkubsataa rasa keessa keessu hin fayyadu. Galanni waaqayyoo kan tokkosiis authority kun egaa aboodha. Aboo isaan kenname obboloota tokko kan gulbataan isaa kan jedhootaan isaa haala miti is because of our authority and position. Ameen. Maaliif kana godhee mucaa isaa bakka abbaa isaa jalaa badde sana yaadatu Lukaas 15 yaadatu gaafa mucaan disishinii fagoodha dabarsu kaa'ee abbaa kooda keessa jedhu abbaan isaa karaa jalqabee akkasa itti fiigee simatee itti fiigee simatee raajii gadi alangee fidaa jedhee maal godhaa beetuun baataa fidaa mucaan koo du'ee ture amma jiraata. Mucaan koo badee ture amma argameera. Agammannu xobbaallaa isa beekama fidaa xobbaallaa waaqarraa dhufee abbaa keenyatti nu makee ilma waaqayyoo waaqa jiraataadha. Isa qalee waaqa. He allowed him to be that. Akkamitti ina jedhu
malee kana goote sana goote kanaan baate sanaan baate kanaan baate nama tokkotti kana dubbate waaqa jaalala isaa karaa Yesuus Kiristoos muka. Ameen. Fidaa miidhaan firaa kaa agammanni maal godhu badee ture argamee turee ture ka'ee agammannu kanaaf obboloota koo qophaallaa waaqarraa fisinatu ulfina kana qophaasa. Kanaaf akkana godhu qophaallaa waaqayyoo waaqarraa illee gadameessa maariyaam keessa qubata sana isa badiisin keessa of duur roos atiyaati badde saba kanaaf kadhame mola sababa tarkamte ittiin siin qalma sana gammachuu sana jireenya mana isaatti fufsiisuudha. Jireenya itti durgattee baatee keessa itti si fufsiisuudha. Qabeenyaan baatee baala keessatee fittee dhufte itti si fufsiisuudha. Waaqayyo Yesuus Kiristoos itti faraate. Ameen. Saawwata. Ameen. Maqaa waaqayyoo bara amma Ameen. Buluta ko kanayyaa kanas eegi keessatti yaada garbaka. Mal eternity isa bara isa dabala isa boru isa dukkanana din isa tuwang isa ikibata ilibisi ikibata bukan amen maka sawa kita kali malik kada kita asal itu saya sampai sadi berat mana erkana berse kalimat migran triarisa buat kita bote ija saya naik sawat dakasa erkan dua saya bote ija saya naik lalu kan itu ber karena fitne era selesai era kalau kan mana nuju segala namun di sagala aku ya jafa umame gamu ya mereka umame nabi baju itu nabi ada batu mana kan Gapa kuya me kamu ni nam? Gapa Jafar, what was the next day? Pokoknya nam na laga gapa kuya Jafar me pun mari tiga tiba. Mari tiga tiba. Nam ni mari cuma me cuk. Pokoknya lah. Not for wrestling, not for toiling. Toiling ni nam itu. Pokoknya tiga tiba. Akhirnya wakai yang jadi kaba, ilman nama yang me. Bukanlah lafaz, lafaz. Buyan dan kabana maaf, bikin ini dah buyan itu lafaz. Nama kami tinggal kami, bukanlah hanya kami kerana sah. Araga, nama jadi sama cesa, biar lafaz itu macam Adis jimmer, jangan kau jadi nahara. Yesus Kristus benar berkata sana. Kanan ni Rome ko ito sa kesati sambatan ke nera sambatan ke ni kumajuna buya mo natin kesi se atera live this restful life in dirata Yesus Kristus dan demikian dan demi dua kena dua wala kena wala me dua kau kena dua kaya kesera jadi sambatan ke dirata amin jadi namanya jadi bukanlah rest, Lain kau satu belas saya, mulai lain kau sawat dikiri, jin dua, sawat jin, mereka satu susah, okey sih. Amagal pun dia buka video, kesan terlihat kafisani video banyak di kisah sana. Ustaz Yesus Kristus, ialah hoji buya sedikit ederu, wakas itu, buya hoji buya wakas sedikit ederu, wakabe itu apa? Wakas itu apa? Hoji buya sedikit ederu, wakas sedikit ederu, barsisu. Filu, ergamota safina teda, himbar siseda, garamas galgala sama-sama barsisa, amma gay, amma nusukai. Har wajah kabiar, maka latihan pun
guddatee aayee namaa ta'e haaluma tuqeenee guddanna karaa ani fagina deemuu agarsiisa. Karaa miila deemuu nuuf ta'u. Isin galee guyyaa guyyaan karaa miila deemuu. Kanaaf maaliif kana xiqqee beektus guyyaa guyyaan qophiidhaan kan adda adda basaa fi for the challenge ahead of you, for the days ahead of you, guyyaa guyyaan qophaa dabalatee yeroo isaa gaafa dhufu fiigdee Amen. barra naaf kenname guyyoonni nuuf kenname tokkoffaan yaa qaba dhugaa kana beekuudha. Dhugaa kana beekuudha booddee dhugaa kana beekuudha ganamaan galgalaa fi jireenya. So ergamichi tatanni mana hojii gadi baay'ee galaanaa tokko ijaara kalaalaa waggaa sadii gooftaarra naqee bare biyya arabaa taa'ee namarraa baree waggaa sadii guutuun dhaqee biyya arabaa gadi taa'ee isarraa barannee ani foonii dhiigarraa bare namarraa bare yeroo qophee eega fudhatee booddee waggaa sadii reefuun dhufamaa guututanii gatu inni gabaa baay'ee deebiin baay'ee boqonnaa kudha kudha jedhu boqonnaa ilaalaa baay'ee du'e dhanii kan gootanii gatan jedhe inni du'e se'anii maal se'anii innoo achi ka'ee namoota baay'ee dhibba guutuu godhaa gara darbee gara shaawamee goototanii gatanii qophooftee tataanaan jireenya keessatti inni ilma waaqayyoo waaqa jiraataadhaan xumurame uume ijji keessi ifee agarreera kanaan natti challenge overcome. Any challenge, any battle, never overcome. Kufisa, jiksa, darbata, ilma waaqayyoo juga masih basa. Ana waaqayyoo isa karaa Kristus raawwatame kanaan waaqa. Juga kadang-kadang diriif hojii gargaaraa fi darfee jiltoobee ilaala. Kan ilaala. Baru sekolah kata. Ini pun tidak ada nama cincin akbar badan taat. Mina ada nama cincin sawang jadi macam itu batu kanan. Ada nama cincin Kristus di dalam bagian. Waka Abraham, waka Ishak, waka Yakub. Bikin jeratan yang masih usultif dalam dua karat kafarat barabaran sempat. Amin. Ussagan bukiftif. Ilma wakayo ussagan bukiftif itu desite. Dalam dua karat kafarat barabaran sempat. Amin. Manjin dari waka kanan. Masih dari bukta galat kisah namanya. Amin. Ya waaqayyo galanii waaqarratti dabalatti barabaraan siifaa. Garboota kee kana fuula kee dura kaa'a yaa waaqayyo dhugaan karaa Kiristoos Yesuus mul'ate kun jireenya isaanii keessatti dhufee jireenyi maal akka ta'e ganamaaf galgala kan hubachiisu anas isaaniinis harka keessa jiraatan dura kan beekumsa gargara kan maqaa Yesuus Kiristoosiin isteeppii dabaru hundumaa keessatti dhugaa kana dubbachuu fedha keenya jaalalatti haa. Yaa waaqayyo akka lafan keenya sagalee har'a galgala nutti lallabame maqaa Yesuus Kiristoosiin ati dubbachi afaan bara keenya irratti ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Ameen. Sadarkaa gooftaa